dhagahamaa hin jiru ta'e. Haa ta'u sagalee koo dhagaa jirtu jechuudha. Duraan dursee hunda keessan uummata Oromoo galata guddaa galfachuun barbaada. Waggoottan sadan darban wayitan dhaabbatan jaalladhu, dhaabbatan akka daa'ima koo hangafaatti ilaalu, dhaabbatan sagalee uummata kooti jedhee kaleessa amanaa ture har'as itti amanu. OMN yeroo jedhamu namoota biraadhaaf jecha sadii, anaaf jecha sadii min sagalee uummata Oromooti, sagalee saba kanaati. Yeroo itti sabni keenya mataansaa gadi bu'ee ukkaamamee waa hedduun irra ga'etti dhaabni kun gadi ba'ee uummata isaatiif sagalee ta'e. Yeroo duraatiif yeroo Dr. Solomoon Ungaashee na waamanii kaayyoo kanan qaba, kaayyoo kana keessatti hin hirmaattaa abdii jedhanii itti na afeeran gammachuu guddaadhaanan simadhe. Hangan guyyaa dhumaatti dhiisee ba'utti. Waggoottan sadan kana keessatti saba keenyaaf jijjiirama guddaa finneerraa, waa guddaa hojjenneerraa. Isa kanaaf immoo sabni Oromoo ragaadha jedheetan amana. Haala kana keessatti nama gaddisiisuun hin jiraata. Gartuu yookiin namoota adda addaa bifa gabaasa keenyaatiin, bifa adda addaatiin tarii isinitti buunee jiraachuu hin danda'a. Namoonni wayita nuyi saba keenyaaf hojjennu nutti gadditan yoo jiraatan, natti gadditan akka dhuunfaatti yoo jiraattan baay'ee dhiifama guddaan isin gaafadha. Asirratti quba walitti qabuuf hin dhufne an. Waa lamatu ka'ee deemaatti jira. Isa kana immoo namoonni hedduun abdii ati gadi baatee qulqulleessuu qabda jedhanii bilbilaan na gaafachaatti jiru, naa barreessaas jiru. Ari'amtee dirqamtee baate moo carraa biraa ari'uudhaaf jettee waan caalu argattee deemte, ofiin dhiistee deemte moo dhaabbatatu si geggeesse? Isa jedhu gidduutti uummanni Oromoo haalota wal falmisiisoo ta'an irratti akka inni haasa'aatti jiru anis hubadheera. Namoonni dhimma kanaaf baay'ee dhamaanii waan kun akka qulqullaa'u barbaadanis na gaafachaatti jiru. Dhaabbatan daa'imummaasaa daa'ima mini an OMN ijaaramee maallaqaan qaxarameen itti dhufe utuu hin taane ijaareen dandeettii koodii immoo tajaajiluudhaaf itti seene. Imaanaa uummataa baadhee, imaanaa saba keenyaa baadhee. Harmee Oromoo ishee ilmaan ishee awwaallattee kabraana jalatti ajjeesuu laata jettee ofirratti rasaasa eeggachaa balbala ishee cufattee galtu sanaaf sagalee ta'e. Tarii immoo yoo Rabbi jedhee nu gargaara daandii bilisummaa saba keenyaa immoo hanga tokko gabaabsuu dandeenyaa jedhee biyya ani jiraadhu ijoollee wajjin guddadhu bakkan itti comfortable ta'ee jiraachuu danda'u keessaatii gara biyya cabbii qilleensa isaa baay'ee akkaan sodaadhuuttiin dhaabbata kanaaf jedhee dhufe. Har'as daandiin saba keenya jalqabe imalli bilisummaa eegsisuu hin geenye karaarra jira.
keessatti dhibbaa dhibbatti kanan jala sararee isinitti imaanaa saba kooti harka koo irratti qabadhee dhaabbata kana dhiisee ofii kootiin deemu. Guyyaan dhaabbata kana keessaa deeme akkuma yeroo kaanii hojii hojjechaattan jira. Utuun hojii hojjechaatti jiru akkan hojii dhaabee dhiisee deemuuf ajajinatti dhufee kompiitarri koo shutdown taasifamee itti aana obbo Jawaar namni ta'an Muhammad Abdosh immediately termination paperii naa laatee kontraata keenya si waliin xumuranneerra naan jedhee OMN feesii jijjiirrachaatti jira. Sababa feesii jijjiirrachaatti jiruuf ammoo nama hanqisuun barbaachisaa ta'e argameera. Nama hanqisuu kana keessatti namni nuyi piik goone sidha naan jedhee kompiitara koo sakattaa'uuf ta'uu mala maaliif akka ta'e hin beeku fudhatamee anaan akkasitti nagee.